السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو دا فردوتو دا فينا خنركبنو ما سيتي هرا ديلك بتركبنا مقالا لانغير راخاني كنما الرا مقالا هرر ديني شيخ خينيا عالم خينيا هيو خينيا شيخ محمد توفيق سغلي قدفتو اتي مجلس برسيسن بني في غرغلا إبودا والديبيا جرا أسمان شيخ خينيا شيخ جمال علي خوان جيغو توران بيكمن أبا هيسا ربي جزا ساني جنتان هاديه بسوف جچون بربادا أكما خنان دورا وعدا غلني توران خرسي عالمني رب برسيسو سغلي قدفتو عالمني تيم برسيسو bakka hundattuuni binna janii kuma waada seenanii turan akka addaatti immoo magaalaa laangee gubbabbiituuf akkuma waada nuu seenanii turan kanaan dura kursii fi xarafeezaa bituu isaanii isin dhageessifnee jirra har'a ammoo 150 oliin sagalee guddiftuu shayini ittiin barsiisu binnee makiinaa kana gubbaa yookaan makiinaa kana keessa jirti imalli keenya gara magaalaa laangee imalaa jirra wanni asi dhaabbanneef waan biraatii miti sheekha keenya kan nuti mana aalimaaf jaaramaa ture keessatti arjoomanni arjoomaa ture irraa maalleen inni qabu harkaa dhumuun oolu jennee sodaachaa fi turre rifachaa fi turre akkasii muummicha ministeeraa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed irraa badhaasa dhiyeenya fudhatan namni yoo waa kanne wanni kannaan sadaqaan qabeenya namaa hin riftu jechuullee namarra baranne shee jamaal jechuun dhuguma rabbiitti arjooma isaan mana kana keessatti arjoomaa turan irraa kannaa isaan deddeebi'anii waan kana keessatti gumaacha godhaa turan irraa laata wayii uuma qabanu harkaa finnaannee sodaachaa turre khasnaa irraa mana do'aan dhumtu isaanumaa badhaafamu gaafa gadhammoo manaa manuttaati arrallee waa jalaa nafne aalima keenyaaf haala baruu barsiisuu mijjeessuudhaaf dhiheenyuma kana jechuudha gaafa nuti umraa irra jirru yeroo isheen keenya gara biyyaa deebi'uu deeman 200 oliin shaklaa keessaa fi alaallee mana bitanii nurraa afanii turan ichitti hin dhaabbanne arrallee sagalee guddiftuu 150 ol maallaqa nurra naqanii binnee tiimii tanaa wajjin fe'annee amma gara magaalaa laangee ol deemu jirra isinilleen akka ummata muslimaa tokkotti shee jamaal nuu galatoomfadhaa isiniin jechuu barbaanna nulleen galatoomaa jennaani qabeenya isaanii dabil godhee rabbi haa kennuufi ol deemu malee shee keenya gad deemu mul'achuu malee dhokachuu rabbi irraa nu haa qabu barooduu malee marrachuu rabbi irraa nu haa qabu akkuma dur babbaroodaa ture ammallee babbarooduu malee akkuma dur bareedaa ture ammallee babbareeduu malee waan hin taane rabbi irraa nuuf haa qabu aduwwi isaanii cilee bishaan buute rabbi haa godhu shee keenya mataa ol qabachiisee isaan gammachiisee gammachuu isaaniitiin rabbi nu haa gammachiisu nama akkanaa qabaachuun akka ummata muslimaatti nuuf qabeenya isaaniin boonna isaaniin diin keenyallee boonaan baana arra rabbiif galannee haa ga'u osoo namni hundi kuma tokko ta'e mana bareedaa sana aalimaaf hin jaarru turre osoo isaan eega rabbiitii waan dandeenyu nu cinaa dhaabbatanii nu deeggaranii nu jajjabeessuu baatanii qabeenyaaf yaadaan odoo isaan nu deeggaruu baatanii bakka san hin geenyu turre arrallee bakka sagalee guddiftuu shayini keenya ittiin barsiisan ulamoonni keenya hedduun dur sagaleedhaa qabamanii dhumaa turan addunyaarra sagaleen isaanii qabamtee caltaatee addunyaarraa galaa turan maaltu kan isaan godhennaan eega ganama sa'a 10 akkatti lallabuu eegalan ilaa makriiban wal lallaban darasaa dura ta'anii lallabaa isaaniirra turterraa sagaleen isaanii qabamtee qiiq ta'anii addunyaarraa galaa turan akka akkas hin taane shayini keenya amma gattaanii qaraayisuu eegalan yeruma tana daftee sagalee guddiftuun dhaqqabuu qabdi jechuudhaan akkuma kalee isaa waada galanii turan sheekha keenya Sheekh Muhammad Tawfiqii farra sagalee guddiftuu nuu bitanii fuunee fi garas deemaadhaa jirra sheekha keenyaan irra deebinee kumkuma alla magan jannaani galatooma ulfaadhaa jennaan isinillee nuu galatoomfadhaa ulamaa'i warra diin barsiisu hawaasa fi dukkanarraa baasu jazaa keessan rabbumaan baasu ulamaa'i warra diin barsiisu hawaasa fi sheekha keenya addunyaa akka baharaa kana balloodha rabbitti nuuf haa kennu kannaan tasaati abbaa fedheef kanna abbaa fedhe dhorkata abbaa fedhe mul'isa abbaa fedhe kuffisa sheekha keenya kufaati addunyaa karaa jalaa nuu baasee mul'ata addunyaa karaa rabbi nu haa mul'isu guddina addunyaa karaa rabbi nu haa gonfachiisu waan addunyaa tanarratti ilma namaatiif tolu hunda rabbi isaaniif haa kennu barona sadarkaa lammaffaa rabbi badhaafaman akkuma isaan jaansanii sadarkaa tokkoffaa rabbi ol nu hasiisu jenna isinilleen du'aa nu godhaa fi namni kana islaama keessa jiraachuun islaamaaf qabeenya akkuma kaleessa diin qabeenya Usmaaniin tiifamaa ture qabeenya Abdurrahmaan ibn Awfiitiin tiifamaa ture arrallee qabeenya isaaniitiin tiifamaa jira kuwaan hedduu nama gammachiisu nama qabeenya isaatiin diin tiifamu ta'anii harkamuun carraadha sheekha keenya baga rabbi jarraa si tolchisiin jenna galatoomi ulfaadhu khayriin isin dalagaa jirtan hedduudha tana qofaa miti taan rabbummaa naa beeku nuyi tarraa beeynu takkaa fi lama yookaan hedduu dhiifnee takka keessaa kaafna
ربي نسنا قلتهم فتو قلتهم والفادا سنين جنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حوين abdiin guutameni dhugooma as geenye khawwal fitu geenye toomoon hunda dursee rabbitu galatooma jazaa walii wallaaluunis harrooma sheekh Jamaal Aliyyi hayyuu qarooma yaadaaf qabeenyaan nu fursiiftan sooma horaa bulaa ammallee nu durooma